prime numbers and composite numbers inni taanu prime number fi composite number ilalla jechuudha. Prime number jennuun maayinni akkasuma composite number jennuun maali jedhu ilalla jechuudha. Activity 2.3 kan yoo ilaallu fill in the blanks to make the statement correct using the numbers 3 and 5 jedha. 3 and 12 isa lamaan kanneen fayyadamuudhaan bakka duuba kanatti guunnaa jechuudha. Blank is a factor of blank jedha. Asitti 12 gala asitti 3tu gala jechuudha. Maal jechuudha inni kun sadiin kun factory 12 jechuudha. Kana jechaan 12 sadiif ni hirama jechuudha yookiin ammoo sadiin kun hirmaata 12 jechuudha. Blank is divisible by jedha inni kun bakka as galu kun kaas galu kanaaf ni hirameedha. Kanaafuu as meeqa gala 12tu gala as 3tu gala jechuudha. Blank is a multiple of jedha. Kanaafuu inni kunis multiple of inni jennu kunis maayinni 12 kanatu as gala jechuudha. Isa kanaan waliin fakkaataadha jechuudha. Asammoo 3tu gala jechuudha. For each of the following statements, write true if the statement is correct and false otherwise. If your answer is false, give justification why it is false. 1 is a factor of all natural numbers. Inni kun true dha. Maaliif factor jechaan maal isin jedhe hirmaataa yookiin ammoo lakkoofsi wahii lakkoofsaniif hiramu jechaadha. Fakkeenyaaf tokkoof maal jechaa jira factory lakkoofsa natural number kamiitii jedha. Kana jecha lakkoofsa natural number kamiyyuu tokkoof ni hirama jechaadha. Kanaafuu sirriidha jechaadha. There is no even prime number jedha. Even prime number in jiru. Prime number in jennu maayinni prime number in jennu maayinni composite number in jennuun maayinni si jedhu isin time jalqaba irratti. Prime number in jennuun maaseetan kan hirmaata lama qofa qabu. Innis maayinni isaa fi tokkoo fi mataa isaa qofa jechuudha. Kana jechaan fakkeenyaaf sadii yoo fudhanne sadiin kun amma kamiif hirama tokkoo fi sadiif qofa hirama jechuudha. Kanaafuu inni kun prime jedhama. Lakkoofsa tokkoo fi mataa isaatiif. Inni biraa immoo lama yoo fudhanne fakkeenyaaf lamaan kunis maayinni tokkoo fi lamaaf qofa hirama jechuudha. Haftee malee jechuudha. Inni biraa immoo 5 yoo fudhanne fakkeenyaaf 5 yoo fudhanne tokkoo fi 5 qofaaf hirama jechuudha. Inni kunis prime dha jechuudha. Composite inni jennuun ammoo kan sadii fi isaa ol qabu. Composite inni jennuun kan sadii fi isaa ol qabu jechuudha. Fakkeenyaaf afur yoo fudhanne ammoo tokkoof ni hirama, lamaaf ni hirama, afuriif ni hirama. Kanaafuu inni kun akkuma argitan sadii ta'ee jira. Kanaafuu inni kun composite jedhama jechuudha. Inni biraa immoo sagal yoo fudhanne fakkeenyaaf sagalamma tokkoof ni hirama, sadiif ni hirama, akkasuma sagaliif ni hirama jechuudha. Kanaafuu inni kunis composite dha jechuudha. Inni biraa immoo 0 fi tokko lamaan keessa yoo jiran jechuudha. Kanneen lamaanuu hin ta'an. Primes composites miti jechuudha. Kanaafuu isaan qabatu qabdan jechuudha. Ruuliidha. Kanaafuu 0 fi tokko lamaan keessa yoo jiran jechuudha. Kanaafuu biimaan nuun jedha there is no even prime number jedha. Even prime number keessa eveniin hin jirudha. Fakkeenyaaf lama sitti yoo ilaalle maayinni siin tun eveniidha. Akkasuma immoo prime dha jechuudha. Kanaafuu ruulii kana inni kun maal ta'ee jira? False ta'ee jira jechuudha. Maaliif lama waan jirtuuf jechuudha. Even inni jennu ammoo even fi odd ni beeytanii even yoo jenne lamaaf kan haftee malee hiramu, odd yoo jenne ammoo kan lamaaf yeroo hiramu haftee qabu jechuudha. Siin ammoo maal jette 23 is a prime number jedha. Prime number jedha 23 kun. Sirriidha. Maaliif tokkoo fi 23f qofa hirama jechuudha. Kanaafuu inni kunis maayinni dhugaadha jechuudha. If a number is natural number, it is either prime or composite. Lakkoofsi natural number yoo kan ta'u taate lamaan kanneen keessaa tokko ta'a jedha yookiin prime ta'a yookiin ammoo composite ta'a jedha. Inni kunis maayinni sirrii miti.
maaliifi tokko maaliif hin jedhe lamaan keessa yoo hin jiru jechaadha. Kanaafuu tokko ammoo natural numberii. Kanaafuu sababa saniif inni kun false ta'a jechaadha. 351 is divisible by 3 jedha. Inni kun 351 sadiif ni hirama jedha. Sadiif hiramuu isaa akkamiin beekna? Dijiitii isaa kan walitti hidhana jechaadha. Kana jechaan 3 ida'uu 5 ida'uu 1 yeroo hidhame meeqa ta'a inni kun? 9 ta'a jechaadha. 9 ammoo sadiif ni hirama waan ta'eef lakkoofsi kun sadiif ni hirama jechaadha inni kun. Kanaafuu tiruu jennaan jechaadha isa kanaan. Isa kana kan amma seerama hojjedheen kana itti dhufnaa dureen isaanii jira waan ta'eef divisibility test isa jedhu jalatti ilaalla. Bifa saniin divisibility test isa yoo kan beektan taate lakkoofsi horii sadiif ni hirama moo hin hiramu isa jedhu bifa salphaa ta'een beekuu dandeettu jechaadha. Sadiif qofa osoo hin taane lamaaf, sadiif, afuriif, shaniif lakkoofsota hundaafuu hanga sagaliitti maal ni ilaalla jechaadha. Hundi isaatu 10tti ni ilaalla. Kanaafuu bifa saniin isaan waliin dhiphachuu hin qabdan jechaadha. F ammoo maal jedha? 2 the power of 2 times 3 times 7 is the prime factorization of 84 jedha. Prime factorization jennuun kun maa inni 84 kana fakkeenyaaf piraayimiidhaaf hiraa deemuu jechaadha. Lakkoofsa piraayimiitiif piraayimiin lamarraa ka'a. Kanaafuu jalqaba lamaaf irraa yoo lamaan nuti deemmoo jalqaba lamaaf irraa yoo lamaaf hin ta'in sadiif irraa sadiif yoo hin ammas shaniif yoo hin ta'in torbaaf jecha lakkoofsa piraayimiitiif haala kanaan hiraa deemnaa jechaadha. Kanaafuu 84 lamaaf yeroo hirru meeqa ta'a? 42 ta'a jechaadha. Ammas lamaaf waan hiramuuf maal goona? 21 ta'a jechaadha. Sammuudha amma 21 lamaaf waan hiramneef meeqaaf hirama? 3 ta'a. Sadiif waan hiramuuf sadii meeqa ta'a? 7 ta'a jechaadha. Sammuudha isa kanniin maal goona? Bakka tokkotti fudhannaa jechaadha. Kana jechaan 2 times 2 times 3 times 7 jechuudha. Times 7 jechuudha. Inni kun 2 times 2 to the power of 2 dha. Times 3 times 7 jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan inni kun wal fakkaataadha jechaadha. Kan nuti hojjenne wajjin wal fakkaataadha waan ta'eef kanaafuu inni kun maal ta'a? 2 ta'a jechaadha. Six 3 is a multiple of 21 jedha. Kana jechaan 63 21f ni hiramadha. Fakkeenyaaf 21 kan 3 yoo baay'isu meeqa ta'a? 63 ta'a. Kanaafuu sirriidha jechaadha. 21f ni hirama yoo hiramu meeqa ta'a? Ga'een isaa 3 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kunis tiruudha jechaadha. Right factors of jedha. Factoriidhaan kan inni barreessedha. Kana jechaan kan lakkoofsi kun hiramuuf fakkeenyaaf 1 fi 7 qofa. Kun ammoo 1 3 5 fi kanneen sadaniif hiramaa jechaadha. Akkasuma 15 kanneen hiramaa jechaadha. Haala kanaan hojjetuu dandeettan jechaadha bifa salphaa ta'een. Given two natural numbers h and p, h is called multiple of p if there is a natural numbers cube such that h equal to p times q yoo kan ta'u taate h'n multiple maaliti jenna? p ti jenna jechaadha. Kana jechaan h'n p dhaaf ni hirama jenna jechaadha. p is called factor. P'n kun maal jedhama? Factor jedhama yookiin ammoo divisor jenna jechaadha. h maali hirre? p dha yoo hirru q gaha. Kanaafuu inni kun p'n kun maal jedhama jenne? Divisor yookiin ammoo factor jennaani. h is divisible by p jechuu dandeenya. Maaliif remainder isaa akka 0 tti fudhannaa jechaadha. Ammasitti plus r isoo ta'e amma r inni jira ture garuu amma waan hin jirreef 0 ta'uu isaa nutti himaa jechaadha. Inni kun q is also a factor or divisor of h jedha. q'n kunis maaliifi h kana q'dhaaf hirree erga kan nuuf kenne h kan ammoo kanaaf yoo hirree kana nuuf kennaa jechaadha.
wal jala jijjiiruu dandeenya jechaadha. Kana jecha fakkeenyaaf 10 hiruu 5 yoo goonamma meeqa ta'a? 2 ta'a jechaadha. 2 ta'a. 10 hiruu 2 yoo goone 5 ta'a jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan bakka wal jijjiiree jira jechaadha. Kanaafuu haala saniin bakka wal jijjiirrees barreessuu dandeenya jechaadha. H is divisible by Q jechuu dandeenya. Hence for any two natural numbers H and P, H is divisible by P if there exists a natural number Q such that H equal to P times Q yookaan ta'u taateedha. Prime number in the composite numbers, a natural numbers that has exactly two distinct factors. Factory lama qofa kan qabu. Isaan sunniinis maayini namely 1 and itself. Tokkoo fi mataa isaa akkuma reeffiin jedhu tokkoo fi lakkoofsichumsaniif qofa kan hiramu yookaan ta'u taate prime number jennee waamna jechaadha. Whereas a natural number that has more than two factors is called a composite number jechaadha. Composite number immoo more than two yookaan ta'u taate composite number jennaani 2 yookaan ta'u taate ammoo prime number jennee waamna jechaadha. Asitti ammoo kan isin hubatuu qabdan natural number jechaa jirra. Natural number jechaadha. Negatiivota fudhatuu hin qabnu jechaadha yeroo factoryidhaan kaniin baafnutti maal fudhatuu hin qabnu? Negatiivota fudhatuu hin qabnu jechaadha. Example 1 is 18 a prime number or a composite number jedha. Inni kun beekamaadha. Composite number jedha maaliifi 18 meeqaaf hiramuu danda'a? Tokkoof hiramuu danda'a, lamaaf hiramuu danda'a, sadiif hiramuu danda'a, akkasuma ammoo jahaaf hiramuu danda'a, sagaliif hiramuu danda'a, 18f hiramuu danda'a. Kanaafuu kanneen hunda qabaachaadha. Factory kana qofa waan qabu, kana hunda waan qabuuf inni kun composite number jechaadha. Example 2 maal jedha? Find a prime numbers greater than 50 and less than 55. Prime number greater than 50 shantama ol kan ta'e akkasuma ammoo 55 gadi kan ta'e barbaadeedha. Lakkoofsonni jidduu kanatti argaman akkuma beekamu 50 fi hanga 55 jidduu kan jiran 51 ni jira, 52 ni jira, 53 ni jira, 54 ni jira jechaadha. Kanneen keessaa maal barbaanna? Warra prime number ta'an barbaanna jechaadha. Fakkeenyaaf 51 17 hiramuu danda'a, 3 hiramuu danda'a, 17 hiramuu danda'a, akkasuma 1 fi 51 hiramuu danda'a jechaadha. Kanaafuu inni kun composite dha jechaadha. Inni kun composite dha, prime osoo hin ta'in. Inni ta'an immoo 52 immoo 2 hiramuu danda'a, akkasuma 26 hiramuu danda'a, akkasuma 52 hiramuu danda'a. Inni kun isin ta'u jechaadha. 54 yoo ilaalle 2 hiramuu danda'a, 27 hiramuu danda'a, akkasuma 54fis hiramuu danda'a waan ta'eef inni kunis hin ta'u jechaadha. 53 yoo fudhanne garuu 53 tokkoo fi mataa isaatiif qofa hirama jechaadha. Kanaafuu inni kun 53 kun maayini prime number greater than 50 and less than 55 ta'uu isaa kanatti himuudha jechaadha. Exercise 2.3 tokkoffaan maal jedha? Is 21 a prime number or a composite number jedha. Inni kun maayini composite dha jechaadha. Maaliif tokkoof ni hirama, sadiif ni hirama, torbaaf ni hirama, akkasuma 21 ni hirama jechaadha. Lammaffaan ammoo true or false jedhedha. There are 7 prime numbers between 1 and 21 jedha. 7 prime numbers jedha. Isaan saniin yoo tarreessinu fakkeenyaaf 2 3 5 7 11 13 17 19 isaan kanneen jechaadha. 1 2 3 4 5 6 7 8
inni ammoo 7 waan jedhuuf kanaafuu false ta'a jechaadha. Inni kun 8 ta'uu qaba waan ta'eef. 4, 6, 15, 21 are composite numbers jedha. Inni kunis sirriidha jechaadha, compositeidha. The smallest composite number is 2 jedha. False dha inni kun. Composite is on ta'in the smallest prime number yoo jedhe 2 ta'a. The smallest composite number yoo jedhe garuu meeqa ta'a? 4 ta'a jechaadha. Inni kun ammoo is the prime number nearest to 100 dha. Prime number jedhamu prime number miti isa jedhu jalqaba beekuu qabna jechaadha. Isa kana 101 kun. Inni kuni 101 kun maa inni prime number dha jechaadha. Kan 100tti dhiyaatu prime number isa jechaadha. No prime number greater than 5 ends with 5 jedha. Prime number greater than 5 ta'e kan dhumti isaa 5 ta'e hin jirudha. Sirriidha inni kunis maaliifi fakkeenyaaf lakkoofsonni 5 ol ta'an kan dhumti isaanii 5 dhumatan fakkeenyaaf 15 fudhatu dandeenya. Inni kun ammoo composite dha jechaadha. Prime osoo hin taane 25 dhumti isaa akkuma argitan 5 dhumata. Inni kunis maa inni composite dha jechaadha. Kanaafuu kan asii ol jiru hundi isaaniitu maa inni composite dha waan ta'aniif inni kunis sirriidha jechaadha, tiruudha. Sadaffaan maal jedha? Is 28 a composite number jedha? If so, list all of its factors. Yes, inni 28 kun maa inni composite number dha jechaadha. Haala kamiin beekuu dandeenya amma isa kana? 28 kan inni hiramuuf tarreessuu dandeenya jechaadha. Tarreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf meeqaaf hirama? Inni kun tokkoof ni hirama. Tokkoof yoo hiramu meeqa ta'a? 28 ta'a. Lamaaf ni hirama. Lamaaf yoo hiramu meeqa ta'a? 14. 14 ta'a. Akkasuma immoo inni biraa kan inni hiramuuf 28. Sadiif hiramuu hin danda'u. Torbaaf afuriif yoo hiramu meeqa ta'a? 7 ta'a jechaadha. Kanaafuu haala kanaan isaan kanneen 6 ta'uu isaa haala kanaan tartiibessuu dandeenya jechaadha. Can we generalize that if a number is odd then it is a prime? Isa kana generalize godhuu dandeenya idea kana. Yoo lakkoofsi odd kan ta'u taate lakkoofsi sun prime dha isa jedhu. Inni kun false dha. Maaliif? Fakkeenyaaf 9 yoo fudhanna inni kun 9 kun maa inni prime osoo hin taane composite dha. Garuu 9 ammoo maa inni odd number dha jechaadha. 15 yoo fudhanna akkasuma 21 yoo fudhanna akkasuma maaliif isaan kunniin amma maa inni composite dha jechaadha. Prime ni jiru fakkeenyaaf 5 yoo fudhanna inni kun prime dha akkasuma odd dha jechaadha. Kanaafuu generalize godhuu hin dandeenyu jechaadha. Which one of the following is true about composite numbers? They have 3 pair of factors. 3 pair of factors. Inni kun sirriidha. Garuu yeroo hunda akkana qofaan ta'uu jechaadha. Isaa olis ta'uu danda'a. 3 fi isaa ol jechuu dandeenya malee 3 jennee yoo dhiisne ta'uu dhabuu danda'a jechaadha. Isaa ol qabaatu danda'a waan ta'eef. They are always prime numbers. Composite number in false inni kun sirrii miti. They do not have factors inni kun sirrii miti. They have more than 2 factors inni kun amma sirriidha jechaadha. They have more than 2 factors yoo kan jedhu taate inni kun sirriidha jechaadha. Kanaafuu tiruun isa kan ta'a jechaadha. Kunis hamma wayii tiruudha garuu 3 qofa osoo hin taane isaa ol ta'uu danda'a. 3 fi isaa ol ta'uu danda'a waan ta'eef. More than 2 yoo jenne garuu more than 2 jenne 3 ta'uu danda'a. 4 5 haala saniin ta'uu danda'a waan ta'eef. Kanaafuu inni kun deebii baay'ee itti dhiyaatu isa kan ta'a jechaadha. Note, one is neither prime nor composite. Kan reefsin jedhu isa kana jechaadha. Tokko prime miti composite miti jechaadha. 2 is the only even prime number. Isaan kanneen wantoota kana kanneen nuti seeraan qabatu qabdan.
lakkoofsi lama even nambarii keessaa kan piraayimii ta'e isa qofa jechaadha. Kun hundi isaaniitu inni compositeedha jechaadha. Factors of a number are always less than or equal to the number jedha. Factoriin lakkoofsa wayii always less than or equal to the number yookiin isaa gadi yookiin ammoo isaan wal qixa ta'a jechaadha. Kana jechuun inni factoriin lakkoofsa wayii jechaadha. Fakkeenyaaf jahaaf amma factoriin isaa maal fa'a? Tokko ni jira, lama ni jira, sadii fi akkasuma jahaaf ni hirama waan ta'eef isaan kunniin factorii jahaati jechaadha. Factorii jahaati. Factoriiwwan kunniin always less than or equal to the number jedha. Fakkeenyaaf nambarii nuti fudhannu meeqa? Jaha. Isa kanaa gadi yookiin ammoo isaa wal qixa ta'uu danda'anidha. Fakkeenyaaf tokko, lama, sadii yoo fudhanne isaan kunniin jaha gadi. Jaha yoo fudhanne garuu equalidha jechaadha. Kanaafuu less than or equal waan jenneef sababa kanaafi jechaadha.